Seenaa baay'ee nama gaddisiisu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti baradheera. Kutaa 10ffaa akkuman xumureen hundaafuu maatiin koo maallaqa ittiin kolleejjii na galchanii na barsiisanillee hin qabani waan na ta'eef jaalallee yeroo sana hin qabu waliin gaa'elatti hin seene. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 dhiira 3 fi dubartoota 3 godhatanii turanii. Haa ta'uutii garuu maal akka ta'e wanta nuti hin beekneen dhiironni 3 abbaan koos haati koos dhalanii dhalchan garaagarummaa waggaa 10 keessatti addunyaa kanarraa nu jalaa darbanii. Obboleessi keenyi inni jalqabaa yookiin immoo hangafa ta'ee mana keenyaa kan dhalate baratee yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii irraallee qabxii gaariidhaan xumuree eebba isaa xumuree hiriyoota isaa waliin yuunivarsiitii irraa gara manaatti deebi'aa otoo jiru konkolaataan inni keessa jiru galagalee isaa fi hiriyoonni isaa 12 eebbarraa dhufan lubbuun isaanii battalumatti darbee. Ni gammanna maatii keenya ni gargaara kanaan booddee jiruu maatii koof abdii ni ta'a obboleessi jennee kunoo bifa kanaan daandii irratti hafee lubbuun isaa darbee. Gaddi akka kanaa mana namaa yeroo galu baay'ee ulfaataadha. Umrii isaa guutuu dhama'ee yeroo biddeensaa bilchaachuuf jedhuti carraan kun isa dhaqqabuunsaa baay'ee kan nama gaddisiisu. Maatii guutuutu du'a isaati humna dhabee. Abbaan koo beenyaa yookiin immoo xurataa bara mootummaa dargii loltuu turerraan ala galiin haatii fi abbaan koo argatan gara biraan hin jiru. Darbee haati keenyi baadiyyaa deemtee boloota isheerraa midhaan safarachuun illee nu gargaarsisti. Jireenyuma kanaan takkaa nyaatanii takkaa immoo beela'anii kan bulani keessatti rakkatanii haatii fi abbaan koo dargaggeessa ilma qabanii kana barsiifatanis haa ta'uutii garuu karaatti jalaa hafee. Eebbifamee suuraan eebbaa maatiidhaaf qabatee dhufe akka tasaa ta'ee homaa hin taane ture. Haati kiyyas manatti fannistee yeroo baatu yeroo galtu ija keessa ilaalaa imimmaan bishaanii otoo hin taane imimmaan dhiigaa buusi. Nu illee akkanuma. Obboleessi koo garraamii nama hunda waliin kan walii galu hamaa namaa kan hin yaanne qulqulluu maatii kiyyaaf dabarsuuf guyyaa nama lakkaawwatu ture. Haa ta'uutii garuu suura isaa qofa nuuf dhiisee deemee gaddi jalqabaa karaa isaa balbala rukkutee nutti seenee. Isa xaanee kan dhalatus akkanuma dhiiradha. Barnootaan kutaa 11ffaa yeroo baratu dubartiin inni jaallatu isaan diddee dhiira gara biraaf tole jettee gaa'ela yeroo dhaabbatu laga deemee bishaaniti asii gadi of darbate. Yeroo lubbuun isaa darbu kanatti hiriyoonni isaa kutaa 11ffaa waliin baratan waliin turanii. Haa ta'uutii garuu ofii sobee beenaa laga akkanaa deemnee bishaan daakna jedhee hiriyoota isaa guyyumsee fudhatee deemee dhuguma isaan waliin kan daakaa jiru itti fakkaatee hara guddaa aanaa keenya keessa jiru daakuu erga jalqabee booda yoo xiqqaate naannoo gara dargaggoota 8 waan turaniif otuu waliin daakaa jiranii of biraa obboleessa keenya dhabuu isaanii malee waa biraa waan yaadatanii hin qabanii. Kana ni godha jedhanii gonkumaas hin tilmaamne. Inni garuu giphii isaa keessatti xalayaa barreessee yaa hiriyoota koo na fiddanii hara kana dhufuu keessaniti guddaa galatoomaa. Akkuma beektan yeroo kana keessatti gaddiin ani dabarsaa jiru baay'ee akka ulfaatu tilmaamuu ni dandeessu. Ishee dhabeen jiraachuun barbaadu jireenyi kiyya laga kanarraa hin darbitu. Maatii koo firoottan koo hiriyoottan koo hundaati nagaanaaf dhaabaa hara kana keessaa foon koo qofa argachuu dandeessu jedhee barreessee fi deemee. Hara sana keessa as barbaannaan achi barbaannaan garaagarummaa daqiiqaa 5 hin guunne keessatti argamuu dadhabame. Kanaan innis lubbuun isaa darbitee barbaacha naannoo sa'aatii 8 fudhateen guyyaa naannoo sa'aatii 8tti laga keessa kan seenan halkan naannoo toora sa'aatii 4tti foonsaa argamee du'aansaa manatti nuu dhufee. Obboleessi keenyi boqotee waggaa 2 booddeedha. Obboleessi keenyi inni kun immoo umrii isaa kutaa 7 irraa kaasee maallaqni harka isaarraa kan hin dhibne hojii argate
argate kamiyyuu hojjechuun obboleessa isaa hangafaa yuunivarsiitiitti gargaaraa kan ture. Haadha kiyyaaf waan ashaboo waan barbarreef taatu bitee kennaa nama turedha. Boruu mana keenyaati obboleessi keenya inni hangafaa erga boqotee booda isa abdii godhannee turre. Haa ta'uutii garuu mana keenyaaf hin milkoofne. Gaddi haadha koo gaddi abbaa koo dhaabbachuu didee. Duuti ijoollee keenya ol guddatu nurraa funaanuu malee didee. Kanaan ammalleetuma jiraannu obboleessa keenya dhiiraa sadaffaa anaan hangafu ana booddee immoo obboleettii kiyya dubaraa tokko malee kan hin jirre. Yaa Rabbii isumallee nuuf eegi jennee ija keenya irra kaawwachuu eegalle. Obboleessi keenya inni kun immoo faallaa obboloota isaa warra kaaniiti. Ijoollummaadhaan kan kashlabbaa'ee manatti kan hin galle mana kan hin bulle haadhaaf abbaa keenyaaf illee gaarii kan hin taane nyaanni kennameefii otoo hin taane golatti ol darbee waan jirtu hunda funaannatee nuti nagamuu kan bulchu akkanuma keessatti otoo nu rakkisuu garuu ija jaalalaan kan isa laallu nutti dheekkamuuf nu rukuchuuf haadhaaf abbaa keenya arrabsuuf yeroo kamiyyuu duubatti kan hin jenne mana otoo hin taane diidaallee ollaan namni magaalaa maal ta'a mucaa keessan nurraa dhoowwitan akkana nu godhe akkana jedhee nu arrabse jechuun kan isa komatan kan isa hamatan yeroo obboloonni koo lamaan kana dura du'anitti inni hamaan otoo jiruu warra gaarii maaliif fudhatta jedhanii ollaan kan boo'an baay'ee rakkisaa manatti kan hin galle barnoota seeraan kan hin baranne dubbii xiqqootti harka isaa namarratti kaasuuf duubatti kan hin jenne dargaggeessa baay'ee gamsiisaa baay'ee cimaa ture. Yeroo hedduus magaala keessa waan ooluuf maallaqa argachuuf hojii kuntaala yaabsisuu fi buusisuu hojjeta. Umurii ijoollummaadhaan araqee farsoo dhugaatii biiraa sirriitti dhugaam. Haa ta'uutii garuu dhiiga isaa keessa maaltu akka jiru beekamuu baatus machaa'uu miti akka bishaan dhugeetiyyuu hanga barbaade otoo dhugee ittiin dhagahamu sammuunsaa hadoodaadha. Kanaan guyyaa tokko magaala keenya keessatti konkolaataa irraa simintoo buusaa otoo jiranii hiriyoota isaa waliin hojii kan otoo dalaganii simintoo kiloogiraama 50 gadi narra buusii gatiittiin koo ni qabata jechuun konkolaataa siinoo tiraakirraa lakkii dhiisi jedhanii bira dhaabbatanii otoo kadhatanii takkaa lama gadi irratti darbatanii fuudhee erga galchee booda si'a sadaffaatti illee darbadhu jedhee hiriyoota isaa konkolaataa irra jiran akka gadi darbatan yeroo isaan taasisu simintoon kiloogiraamni 50 boquusaa garantaanetti galagalchee achumatti kufee arrabni isaa keessa galee yaallaan rukunnaan waan tokko deebi'uu hin dandeenye. Simintoon sun gadi irratti kufee daqiiqaa 5 booda qaamni isaa gogee magaalli guutuun iyyuu jalqabee haati koo mucaa koo jetee mucaa ishee akka ta'e eenyuyyuu tootti himiin magaala keessa asii gadi fiigdee iyyuu jalqabdee maal taate haati keenya jennee yerootti kolfinu bira geenyaan garuu nutis akka haadha keenyaa iyyuu jalqabnee ni jira kan jenne tokkichiyyuu hammeenya isaa waliin qaalii kan nutti ta'e obboleessa keenya sadaffaa duuti ammas irraa fudhate. Bifa kanaan garaagarummaa waggaa 10 keessatti obboloota keenya sadan yeroo garaagaraatti dhabnee harka duubaa tafnee manni keenyi mana gaddaa mana boo'ichaa mana abdii kutannaa aduun illee kan itti hin baane duuti nu malee nama biraa kan hin qabne madaalchistee nama umuriin isaa deeme nama nyaate kan fuutu otoo hin taane balbala keenya yeroo rukutu ijoollee ol guddatu abdii taatu kan nurraa funaantu taate mana gadaa mana boo'ichaa taane baay'ee wanti kun nuuf ulfaataa ture. Guutumti maatiin qixxee namaa goonee of hin ilaallu. Miira kana keessa otoo jirruuti obboleessi keenyi lammaffaan erga du'ee booda obboleettiin keenyi sadaffaa irratti dhalatu barnoota kutaa 10ffaa xumurtee carraa barnootaa aanaan keenya fideen baatii 6 qofa leenjitee hojii barsiisummaadhaan baadiyyaa keessa qacaramte. Kun nuyiif waan guddaa ture. Obboleettiin keenya qacaramuun ishee waa hedduu beela yeroo dheeraa jalaan oolchee baadiyyaadha deddeebitee hojjeti miindaa argatu mana keessaa nuuf oolchuu jalqabde. Hanga tokko ijji maatii keenyaa abdii ishee irratti godhatee ture. Kanaan otoo jiraannu miindaan ishees baay'ee xiqqoodha. Haa ta'uutii garuu waa hedduu mana keessa waan nuuf dandeessuuf kan isheellee abdii godhannee otoo jiraannu otuma hojjechaa jirtu ishee miilla qabuu jalqabee deemsa naannoo sa'a tokko walakkaa deemanii barsiisuu waan ta'eef hiriyoota isheerraa duubatti haftee deemuu dadhabde. Har'as mana yaalaa deemti furmaanni hin jiru. Borus mana yaalaa deemti furmaanni hin jiru. Okkolaa waggaa 3 erga dalagdee booda yeroon ani kutaa 10ffaa gahu hojii kanallee hojjechuu hin danda'u jetee dhaabdee manatti deebite. Xiqquma deemuu yeroo jalqabdu miilli ishee dhiitaha. Kaleen ishee baay'ee
itti dhaga'ama. Kanaan yoon argadhe asumaan hojjedha malee jechuun hojii kana dhaabdee mana teessee ija kiyyaan waan hundumaa argaa waan nan tureef yaa Rabbi amma immoo dabareen kan obboleettii kiyyaatii maaloo isheellee nuuf hambisi jedheen haadha koo waliin boo'uu jalqabee. Sababiin isaa immoo mucaama ijoollee taateetu yeroodhaa gara yerootti bifti ishee jijjiiramaa huqqachaa nama keessaa bahaa dhufte. Baay'ee na naasisee yeroo sanarraa kaasee boo'uun jalqabee. Haadhaaf abbaa koo dhokadheen halkan yeroon ciisu sireerraa ka'een nan boo'aa. Mana amantaa yeroon deemu gochaan koo hojiin koo wayii jedhaam. Guyyaatti si'a 2-3 otoo hin boo'in yeroottiin oolee buleeru hin qabu. Kanaananis kutaa 10ffaa xumureen haa ta'uutii garuu waa'ee jireenya maatii koo yeroon ilaalu barachuuf waan hin baradhu hin qabu. Dubartii waan nan ta'eef xiqquma maatii koof waa xiqqoo maatii koof gochuu yoon danda'e jedheen jaalallee kutaa 9ffaa yeroon baradhu waliin eegalleen daldalaa waan na tureef kutaa 10 akkan baradheen kanaan booddee ati karoora maalinaaf qabdaa jedhee yeroon gaafadhu barnoota jetta malee otoon si fuudhee natti tolanaan jedhee. Yeroo kana anis amma dafiitii jaarsa ergiitii ofitti na fudhadhu cidhan barbaadu maallaqattiin cidha raawwatuun na fuudhiitii biyyaan baatti na ergi. Siinis hojii keetiin jajjabeessuu maatii koo rakkina kana keessa jiranis gargaaruun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Jaalalleen kiyya nama baay'ee gaarii jedhamudha. Dhuguma yeroo sanatti namni akkasaa garaa laafuu addunyaa kanarra ni jira jedheen gonkumaan yaadu. Sababiin isaa immoo wal qabannee daandiirra yeroo deemnu seenaama xiqqoo qalbii namaa tuqu yookiin immoo nama gaddisiisu kan maatii koosaa ta'u waan tokko yeroon itti dubbadhu imimmaantu isa dursaa. Baay'ee nama gaddudha. Baay'ee garaa laafaadha. Foonsaa kutee anaaf miti nama daandiirra jiruuf nama kennudha. Namni waa dhabe yookiin immoo kadhatu balbala suuqii isaa dhufee jennaan harka duwwaan gadhiisuuni. Akka namaa dumbulloo qarshii tokko maallaqa kennuutu hin taane taa'i jedhee yoo danda'e nyaata yoo dhabe immoo shayii fi daabboo bitee fi gadhiisaa. Yeroo gaddaa kana keessatti otoo inni na waliin hin jiru ta'ee tarii ani immoo gaddi kun na booji'ee lubbuu kiyya galaafataa kan jedhu baay'een shakka ture. Baay'ee na jajjabeessaa. Jajjabina inni naaf kennuuf galeenan immoo maatii kiyya jajjabeessa ture. Keessumaa obboleettii koo na jalaa dhukkubsate. Yeroon isa waliin oolee galu harka duwwaas nan gadhiisu. Jireenya mana keenyaa waan beekuuf yookiin paastaa yookiin ruuzii yookiin immoo mokoronii hodhu kana dhoksiitii manatti fuudhii galinaan jedhee harka kiyyatti naaf kenna. Haati koo har'a haga bubullaa nyaanni hin jiru jetee karoorsiteetti yoo ta'e ani wanta inni natti kenne fuudhee galaa. Sanuu immoo guyyaa hir'ateetti malee hin beeku natti hin kennu. Afaan maaliin haadha koo waliin waa'ee gola keenyaa akka isaan ittiin walii galanii hin beeku. Baay'ee nu gargaara. Kanaan yeroon na fuudhiitii biyyaan baatti na ergin jedhu afaan na jalan deebisnee Rabbi si haa gargaaru Rabbi si haa milkeessu. Piroosesii keessa waa'ee jaarsummaas ammuman jalqaba jedhee waadaanaaf galee yeroo suma sanatti jalqabee jaarsi ergamee xumuramee maatiin kiyyas fedhii kiyya irratti hundaa'anii tole jedhanii fi waa'een cidhaa dubbatamuuf yeroo ka'u humna ittiin maatiin kiyyas kana raawwatanii waan hin qabneef maatii kiyyaan kuni nutti hafu jedheen amansiiseen gara biyyaan baatti maluuf akkan qophaa'e itti himuun piroosesiin kiyyas naaf xumuramee maatii koos abbaa manaa koos nagaatti jedheen gara biyyaan baatti imala koon taasisee. Mana keessan keessatti qarshii guddaan meeqadha? 100, 1,000, 10,000 qarshii meeqaa? Anaa fi maatii koo biratti qarshiin tokko yeroo dheeraadhaaf qarshii 1,000 turte. Beela'uu, eewwachuu, rakkachuu, daara dhabuu umrii keenya guutuu kan itti jiraannedha. Nuuf darba ol jenna sa'aatii jennutti diidni nurraa butaa ture. Si'a kana garuu Rabbiif galanni haa ta'u gara biyyaan baatti nagaan imala koon taasise. Miillii fi faanni koo jiruun koo biyyaan baa ta'us qalbiin koo garuu yeroo hundaa mana keessa maatii koo obboleettii koo haadhaaf abbaa koo bira jira. Guyyaan anitiin hin boo'in imimmaan kiyya lakkuu godhee hin dhangalaasiin hin tureeru hin jiru. Baay'een boohaa sireen ciisicha koo guyyaa gogaa oolee galgala imimmaan kootu akka bishaanii uffata ciisicha koo jiisaa. Deemeen baatii tokko xumureen hangatti maallaqni konaaf kennamu baay'ee nariifadha ture. Akka
tasaa ta'ee mindaan kiyyammoo hanga baatii sadiiti naaf hin kanfalamne. Maaliif jennaan warri na hojjechiisan kuni haaluma hojii keenyaatiif si dhawwachuu barbaanne otoo hin taane mana kanaaf ati nuuf taatamoo nuuf hin taatu, ijoolleen keenyi harka kee jaallatu moo hin jaallatan kan jedhu ilaaluu waan qabnuuf jechuun baatiin sadii waggaa sadii natti taatee hojjedheeyyuu darbitee maallaqa naaf kenname kallacha maatii koof ergeen obboleettiin koo miilli ishee dhukkubsattu mana yaalaa guddaa akka deemtullee taasiseen deemtee yaalamtee yoo xiqqaate waggaa tokko ol hojii dhiistee mana kan teesse obboleettiin koo mana yaalaa hospitaala godina keenyaa deemtee qarshii meeqaan yoo yaalamte gaariidha? qarshii 500tu waggaa tokko mana ishee kaa'ee mana yaalaa deemte ilaalamte qorichi ta'e ajajamee fi qoricha sana liqimsite miilli isheen itti dhaga'amu deemsa dheeraa ishee dhorku dharraa dhaabatee obboleettiin kiyya ni duuti jedheen malee ni jiraatti jedheen gonkumaa yaadeen beeku. Kanaafan yeroo hunda boo'aa ture. Amma maallaqas maatii kiyyaaf erge mitire yeroo nattaasahan ni gammadu. Obboleettiin koo isheen quxisu ati erga maallaqa kan nuuf ergite manni keenyi mana sooressaa fakkaate foon kiiloodhaan binnee nyaanne zayitii abbaa liitira 5 bitanne xaafii kiiloo 50 daaksifanne jettee mana namaatti wanta homaan taane mana keenyatti garuu ta'eeyyuu kan hin beekne jijjiirama mana keenyaa nattaasofte. Waaqayyoon baay'een galateeffadhe boo'een isa galateessee yaa Rabbii gammachuu maatii koo kana hin fudhatiin jedheen kadhachuu jalqabe. Yeroo gammadan jireenya ofiif deebii yeroo argatan imimmaan ofiillee namaaf qoraa dhufa mitire imimmaan kiyya ija koorraa qoruu jalqabe. Guyyaa guyyaatti isan boo'uu nan dhaabe. Al takka obbolota koo yeroon yaadadhu qofa imimmaan natti dhufeen boo'aamu. Kana gidduutti garuu wanti nu badhe waan tokkodha. Halkan yeroon ciisu abjuudhas jechuuf ofan beeka takkaa ol jedheen yeroon deebisee gadi jedhu waanuma sana deebiseen argaa dhakaan mana keenyatti darbatama. Guyyaa guyyaadhaan namoonni ollaan anumti beeku tokko dhakaa nutti darbatu. Dhakaan sun qorqorroo mana keenyaa akka rukutuuf otoo hin taane gadi seenee mataa keenya akka uruuf akka nu ajjeesuuf guyyaa guyyaadhaan nutti darbatu. Kana laaleen haala maatii koo guyyaa guyyaadhaan yeroon gaafadhu dabareedhaan mana keessaa dhukkubsatu. Har'a tokko yoo dhukkubsate borimmoo gara biraatu dhukkubsata. Torbee lama walitti aanseen waanuma kana yeroon argu yaa Rabbii koo wanti kun maalinni jedheen ammas boo'uu jalqabe. Yeroon boo'uun jalqabu dhagaan sun deebisee dhaabbate. Maatiin kiyyas nagaa ta'anii dhukkubni ni dhaabbate. Wanti kun maal jedheen amantaa kiyyatillee laaftuun ture. Waa'ee amantaa koo gaafachuu wanta kanaaf hiika akkanaaf kennan qorachuun eegale. Otoon jaallatiin imimmaan koo gara Rabbi dhugaa bira deemee hojii hojjechuu jalqabe. Kana keessatti abbaa manaa koos baay'een gargaaru. Innis maatii makee jajjabeessinaan jedha. Waggaa 2 wayii hojjedheen obboleettii kiyya ishee barsiistuu turtee fi maatii koof qofaatti magaala keessaa hojjetanii madda galii kan ta'uu fi gargaarsa abbaa manaa kootiin mana hojii magaala keessatti qarshii xiqqoodhaan bannee fi sanaan booddee haala isaanii ilaaleen waggaa 3 ergan hojjedhee booda gara abbaa manaa kootti deebi'een abbaa manaa koo gargaaruun eegale. Maallaqan waggaa 1 hojjedhe keessaa kan baatii 3 qofa gara dhumaa ofirratti dambisadheen isaa hafe garuu abbaa manaa kiyya irratti ergeen gaa'ela kiyya itti fufsiisuuf gara biyyaatti nagaadhaan hin deebi'e. Yeroon deebi'u maatiin koo waan hundumaan jijjiiramaniiru. Fuulli isaanii ifee mana keenya aduunillee hin baane turte aduunillee itti seenuu jalqabde. Hojii kana abbaan koo taa'ee eegaa haati kiyya hojjechaa wal gargaaraa obboleettii koo ishee quxisu tarii yeroo Rabbi milkeesseef kutaa 12 xumurtee yuunivarsiitii waggaa 1ffaa baratee jirti. Waggaa 3 qofatu ishee hafaa. Yeroo dhiyoo asiti mana keenyatti jireenya gaarii kan argatee guddate ishee quxisuu keenyadha. Maarree heerumeera mitire biyyaan baatii dhufeen abbaa manaa koo walii jiraachuun jalqabe. Ammas gara biyyaatti yeroon deebi'u maatii koo argeen abbaa manaa koo argeen hundumtuu nagaa tasgabbaa'aa bakka nyaatamu bakka dhugamu waan hundi mana keessas ala keessas guutuu yeroo ta'u argeen nan gammadee Rabbiin hin galateeffadhe. Haa ta'uutii garuu si'a kana abbaa manaa koo waliin waan tanciisuuf akka durii akkan biyya hambaa jiru boo'uun waa'ee maatii koof waaqayyoon kadhachuudhaan dhaabe. Torbee 2 hin finne dhagaan guyyaa guyyaatiin nutti darbatamu mana maatii kooti darbee immoo mana kooti otoo inni darbatamu deebiseen argee amma biyyatti galeera mitire mana amantaa deemeen namoota beekan yeroon gaafadhu qofaa kee miti maatiin hundi walitti boo'uu gadduu gara waaqaatti deebi'uu qabdu diinni keessan isiniif ciiseen buluu jedhanii natti himanii. Anis waan kana maatii kiyyatti himeen waggaa dheeraadhaaf icciitii godhee kan hin dhokse gara fuula Rabbiitti akka deebinu maatii kiyyatti himee nutti kan hin himne
kan hin argisiisne haatii fi abbaan koo waaqa tolfamaa manatti qabu ture. Yeroo nuti jabaannu ija keenya duraa dhoksanii akka waaqni tolfamaa suni barbaadutti otoo hin taane hanga humna isaanii waaqa tolfamaa sanaaf mana keessatti gabbaraa turanii. Mindaa abbaa keenyaa ni beekna, walakkaasaa gara inni deemu hin beeknu, walakkaasaa sanumaaf gochaa turanii. Kun hundi kan bahu hundi keenyi gara waaqaati haa jilkeeffannu jedheen gorsa amantaatii fudheen yeroon maatii kiyyatti himu. Fagootii kan dhufe otoo hin taane haatiif abbaan koo manuma kaa'anii kan waaqeffatantu obbolota koo fixee. Obboleettii kiyyattis darbee amma immoo gara mana kootti dhufe. Yeroo waliin kadhannaa jalqabnu barootaaf afurri hamaa nu qabe karaa eenyuu yoo bahe gaariidha. Karaa nuti yaanne karaa abbaa manaa koo naannoo baatii lamaaf kalee laphee mataa bakka hin dhukkubsannee qabu baay'isa dhiphisaa ture. Sanuma keessatti garuu nuti kadhannaa keenya addaan hin kunne namoonni gara biraallee akka nu gargaaraniif baay'ee faayina turre. Booddee irratti garuu rabbiif galanni haa ta'u gochaan kun manuma keenya keessatti saaxilame. Akka tasaa anumtuu hin beekne ture gadameessa obbolota koo sadanii qabee hidhee ture. Anaa fi abbaan manaa koo yeroo dheeraa waliin waan hin jiraanneef kanatti hin barre. Obboleettiin koo hangafaa immoo reefu magaalatti seenti, isheen quxisuu immoo barnoota irra jirti. Kanaan amma manni keenyi waan hundumaarraa bilisa ta'ee gatiin imimmaan koo yeroon boo'icha dhaabu maaltu mana keenya irratti akka ta'e natti argisiisa. Yeroon boo'icha jalqabu immoo badaa. Booddee irratti hiika argadheen amma imimmaan gadaa otoo hin taane imimmaan galataa fuula rabbiitiin facaasaa. Gara namaatti otoo hin taane gara rabbiitti boo'uun ni oola ni bula malee deebii qaba. Eegan kanaan bayyaan na dheebooda. Maatiin kiyyas nagaa ta'ee gatii imimmaan jireenya keenya keessatti qabu barbaadeen dubbisuun jalqabee. Kan nama ajaa'ibu amantaa hundaatiin waa'ee gatii imimmaanii afaan namoota waa'ee amantii barsiisan irraas kitaaba dubbisamurraas argeera. Imimmaan bishaan xiqqoo fakkaatus haa ta'uutii garuu humna imimmaan qabdu rasaasni taankiin hin qabu. Imimmaan sammuu qulqulleessiti. Gadda keessa keenyaa akka baafannu nu taasisti. Lapheen keenyi akka qulqullaa'uuf baay'ee nu gargaarti. Namni tokko lapheen isaa laafaadha yeroo jedhamu namaaf gadu garaa laafuu dubbii qabatee kan hin naannessine kan hin jabeessine dubbii gara biraatti dabalee kan hin xaxne kan nama hin kuffisne jechuudha. Laphee jabaata jechuun immoo namaaf miti waaqaaf iyyuu hin ajajamu jechuudha. Namni lapheen isaa jabaatu imimmaan isaa dhangala'uu hin danda'u. Hibboo rakkina mana keenya keessa jiruuf firatti machuu ollaatti machuu otoo hin taane imimmaan dhangalaasanii fuula rabbiitti facaasuudhaan dhaamsa ani isiniif qabu. Imimmaan kiyyarraa har'as fayyadamaan jira, borus nan fayyadama. Boo'ichin imimmaaniin makadhee gaaffiin ani gara rabbiitti gaafadhe deebii naaf argachuuf oolanii bulanii hin beekaniin. Waan akka waaqxi abbaa haadha kiyya ta'ee mana koo keessatti na dhaggeeffatutti imimmaan deebii naaf fidee dhufa. Wanti hin gaafadhes akka inni ta'u parsantii 100 keessi koo amanaa. Amma kanaan jireenya maatii kiyyaa jijjiiramee obbolaa koollee jijjiiramee har'a umrii yeroo gabaabaa keessatti wanta hunda sana gadda dabarsinee dhagannee maatii guutuudhaan waan darbeef kanaan booddee hin gaddinu jennee waan dhufuuf qofa waan har'a jiraannuuf waaqayyoon galateessinee gammachuu guutuudhaan maatiin guutuun waliin jirra. Rabbi isin hin hir'isiin kanaan booddee isin haa dabalu naan jedha. Isinillee imimmaan irraa fayyadamaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagayaati galatoomaa. Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Seenaawwan akkanaa seenaa jireenya foonii keenya qofa otoo hin taane jireenya lubbuu keenyaaf illee nu utuban nu gargaaran gorsa cimaa nuuf kennanidha. Anis akka dhuunfaa koo irratti waan baay'ee seenaa kanarraa baradheera. Isinillee akka irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Tarii isinillee imimmaan keessatti deebii argatan jireenya keessaniif yoo jiraate komentii keessatti bal'isaa nuuf barreessaa. Imimmaan dubartii tokko maatii hunda kana haala kamiin akka fayyisuu danda'e seenaa kana keessatti sirriitti hubanneerra. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun illee na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.